Akkam jirtan har'amee kallattiidhaan kan waliin ilaallu waliin app erga banannee booda akkamitti fireendii namaa yookiin immoo hiriyoonfachuu yookiin immoo fireendii godhachuu akka itti dandeenyu karaa salphaa sadiin yookiin immoo afuriin isin agarsiisa jechuudha. Mee jalqaba irratti gara aappiitti ni seenna. Aappii keessa erga seennee booda aappii keenya fuula jalqabaa isaa profaayil jedhu kanarraa isa kanatti jijjiiranna jechuudha. Gama kana erga dhufnee booda namoottan akkamitti fireendii godhuu dandeenya? Namoottan fireendii godhuudhaaf yeroo baay'ee barbaannee argachuu hin dandeenyu. Mee haala kamiin fireendii goona kan jedhuuf ulaagaan inni jalqaba gara mataa gubbaa olii kana ni dhuftu. Iddoo sarchii jettu tana. Iddoo sarchii jettu tana ni cuqaaftu yookiin immoo ni tuqxu jechuudha. Akkuma isii tuqneen iddoodhuma gubbaa search post people or place jedhu kana ni barreessina jechuudha. Mee anamma maqaa nama tokkoo haa barreessu. Fakkeenya Harbour jedhee haa barreessu. Namni an barbaadu kun nama Harbour jedhamu kana yoo ta'e salphumatti maal arganna jechuudha. Asitti Harbour nama jedhu wayii argadhee jira. Friend kan jedhu kana add friend kan jedhu kana qofa cuqaasuudhaan kallattiin nama san request godha jechuudha. Amma requestiin gara isaatti ergamee jira naan jedha. Fakkeenya maqaa biraatis barreessee isinitti agarsiisume. Haaluma kanaan nama biraa barbaannaa. Nama barbaannu san haala kanaan barreessina. Akkatti isinii dhufa. Yeroo maqaa sirriin barreessin immoo namni sun isinii hin dhufu jechuudha. Fakkeenya Kaliil jedhee ka barreesse kanarratti Jamaal Kaliil ni jira, Dursaan ni jira, Dursaa Kaliil maqaa sirrii ta'e barreeffachuu qabdan jechuudha isin. Mee an amma calliseetuma jara kana fireendii itti ergadhu. Homata akka wanti isinirraa hir'atu hin jiru rikweestii itti ergadhaa haala kanaan jechuudha. Namoota barbaaddanitti rikweestii ergadhaa haaluma kanaan erganna kunu. Haala salphaa ta'e tokkoon jechuudha. Asitti haannaa jedheeni sabaafan rikweestitti ergadhee jira. Haala kanaan namoottan salphumatti itichaa rikweestitti ergadhee jira. Haala kanaan salphumatti namoottan fooloo godhuu dandeenya jechuudha. Namoottan fooloo goone san immoo ni hordofna yookiin immoo fireendii hiriyyaa godhannaa jechuudha. Karaan lammaffaan ittiin hiriyyaa godhachuu dandeenyu. Karaan inni biraa namoottan hoompeejii gubbaa dhaqne yookiin immoo hoompeejii kanarra dhufne iddoodhuma kanarratti kunu namoottan barbaannu karaa salphaadhaan fakkeenya amma kan viidiyoo kana namni gadhiise eenyu meesa jalqabaa kanaa ilaallu Abdii Jamaal jedha. Abdii kana gadi ni tuqa. Sana booda yoo fireendii irraa hin qabaatin kunu as biratti iddoodhuma tanatti Abdii kana fooloo godhuu danda'a jechuudha. Kunu aadta jettu sana tuqee salphumatti fireendii godhuu danda'a. Aan fireendii kan jedhu achi bira jira. Inni immoo rakkoo biraa qaba waan ta'eef yeroo biraa viidiyoo itti aanuun kan isiniif qabadhu ta'a jechuudha. Har'aaf immoo akkamitti fooloo akka goonu karaa lamaan isinitti agarsiisee jira jechuudha. Tokko hoompeejii kanarratti iddoodhuma kana tuquun namoottan barbaannu asirratti fooloo godhanna. Fakkeenya inni kun Zaaliyaa Ibraahiim mee as bira ni tuqna. Aad kan jedhu ni tuqna. Fireendiidha. Akkatti fireendii godhannaa jechuudha. Yommuu nama haaraa ta'e maal nuun jedhee fida? Fireendii godhadhu jedheetiin fida jechuudha. Kun as biratti illee namoottan karaa salphaadhaan hoompeejii gubbatti suggested clip kan jedhu kana keessatti namoottan hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya nama tokko osoo gadi hin tuqin asumarratti fireendii godhuu hin danda'a kan jedhuuf sagaleedhaan dhageeffataa viidiyoo inni hojjete dhageeffataa namoottan kana suggestionii kana keessatti suggested warra ta'an kan as keessa barbaaduu dandeessaa. Xiyya kana tuqxee namoottan more dabalata barbaadus dandeessa jechuudha. Kun xiyya as jirtu tana tuquudhaan. Isaan kunniin salphumatti warra gubbaa irratti sii dhufan jechuudha. Fakkeenya asitti amma Dr. Seifuu irratti viidiyoo kan dalage jechuudha. Gurbaan kuni waa'ee waliin sirriitti kan dalage salphumatti fooloo godhachuu dandeenya. Karaan sadaffaan immoo karaa kami kan jedhuuf laayivii irratti arganna jechuudha. Laayivii irratti yoo akkamitti arganna kan jedhuuf tokko iddoodhuma laayiv jedhu kana ni tuqna. Iddoo laayiv jedhu kana erga tuqnee booda dhiifama jalqaba irratti karaan salphaan laayivii irratti ittiin argannu keessaa tokko fooloo tokko suggestion irratti arganne lammaffaa immoo sarchi baarii kanarratti yookiin immoo iddoo sarchitti goonu kana gattuqnee maqaa barreessinee arganne inni sadaffaan sadaffa irratti immoo akka salphaa tokko illee isin agarsiisa jechuudha. Iddoodhuma gara olii kana dhuftanii sarchi baarii irra dhuftanii laayiv jettanii barreessitu. Sana booda laayiv jettanii yeroo barreessitan namoottan haala kanaan isinii fida. Osuma keessa iyyuu hin seenin asumarra ol oofuudhaan kun as biratti fooloo kan jedhu argitanii ni tuqxu jechuudha. Ammallee akkasumatti ol deema. Aad kan jedhu kanallee argee jira. Aad godha. Haaluma kanaanis karaa salphaadhaan laayiv jettanii qofa sarchi godhuun namoota laayiv irra jiran hunda isaanii isinii fida.
namoota inni isinii fidu san haaluma salphaa ta'e kanaan kun akkatti aad godhattu jechuudha. An amma aad hunda isaaniitti ergachaa jira. Sana booda namoonni kunniin ka live irra jiranis haa ta'u, ka live irra hin jirrellee haa ta'anii live jecheedhu san waan gubbatti barreessitaniif salphatti namootan kanneen argachuu dandeessan jechuudha. Mee namootan amma adii gaafadhe keessaa nama tokko isaa gad tuqee walii waan ba'u ilaallaa jechuudha. Mee asuma bira dhufee xaa haasan kan jedhu kana gadi tuqee haa ilaallu. Yookaan immoo isuma seeyfuu jedhu kana gad tuqee haa ilaallu. Kallattiidhaan gara laayiviitti nageessa jechuudha. Yeroo kana kunoo kallattiidhaan gara laayivii yeroo nageessu namni kun laayivii jiraachuu isaa haala kanaan natti agarsiisa. Viidiyoo itti aanu irratti immoo akkaataa laayivii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Gadi tuqnaa karaa laayivii keessaa nu seensisa. Namootaan laayivii irra jiran eenyu fa'aa akka isaan ta'anillee achumaan argannee fooloo godhuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti kan salphaadhaan isinitti agarsiisu kuni kan Dr. Seifuuti jechuudha akkaawuntiin. Haala salphaa tokko immoo viidiyoo itti aanu irratti kan isinitti agarsiisu bu'aalee isaa akkamitti akka irraa argannuu fi namootaan fooloo goone akkamitti fooloo akka deebifnuuf mata duree itti aanu irratti qabadhee isiniif dhiyaadhaa kanarraa qabadhee kana fakkaata. Gamuma kanaan iddoo sarchi baar kana gubbaa dhufuudhaan salphamatti anallee argachuu yoo barbaaddan Kaliil Arab jettanii sarchi gootu. Haaluma salphaa taheen as biratti isiniif baha jechuudha kan kootis. Sana booda profaayilii akkanaa isinitti fida. Profaayilii kana aad godhuudhaan anillee immoo asii approve isinii godha yookiin immoo accept isin godha jechuudha. Viidiyootaan hedduun gara itti aanu isiniif akka dalagu barbaaddan koomentii jalatti yaada keessan jalatti nuu kaayaa. Horaa bulaa deebanaa.